bira dhalaa bira keessus nama dhalaa dhalaan deddeemu hin ayyamin dhiiftemi ganumaa nama dhalaa fidee si bira deddeemu fittiin dhiyeessin isin jaa mee maal ibsame man an ijoollee keessaan taa'u jira niin dhuba isin jennaan eeguttiin jira wanni maan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya harka fuune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessan fayyaadha jirtu isin jechaa kuno arras dhufne deemina jira mana yaaddootiin jira mee yaaddoo daawwattoota keenya salaam ta'e Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota channel keenya jirtu nageenyi keessan baraadha Okay hono gaamee arras maal qabateen hordoftee jechuun keessan oolamu isaan qabu yeroo kana san asii galee bilbila malee dakkaatis mana yaaddoo hin dhufne Arran tana deebi'ee dhufeetiin jira mee haala inni keessa jiru wanta akka si gaafachuudhaaf jaartii jentee maal irraa waliin geessanii kana gaafa kan bilbilaa si gaafadhe sun argee beete asitti fuula daawwattoota dura si gaafachuun barbaade. Okkee daawwattoota hordoftoota keenya maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu wanni qabadhee dhufee kunoo arran tana akkuma beekamu mana yaaddootiin jira dhufee mee wanta akka yaaddoo gaafadhee maal irra akka ga'ee haala kam keessa akka jiru hoo ijoollee isaa yoo haala kam keessa jiran kana isinii taadhaan illee waan jiru takka isin biraan ga'uu fi garuu immoo maaliif jawaab bilbilaa fi kanaan qubaan qaba yeroo immoo har'a mana bira dhufee viidiyoolee isiniif irraa waraabaa waan takka yaaddoo isiniif gaafadhaa mee yaaddoo ammaan tana haala kamirra jirtaa daawwattoota keenyaaf asirratti biraan nu gahi warra qubaa hin qabnee fi tokko. Okay ga yaddo wanni si gaafachuu barbaade anillee viidiyoo gadi fisa kalaaleetiin dhufe tasliim bakka haati manaa feetee ga ara ningalaa isin jettetti tasliimaa mana fiddee isiin akka galtu irraa fageessuun kan kee hedduu takka na aarseen akka mataa keessatti dhufe yaddo sirriin goonee isin jaa akkuma nama tokkotti mee dubbii tana maaliif akkas goote isin tun kan hin galettee isin tun hayyamte booda isin miyyoo tana mana fiddee akka isin galle godhuun kun daran haadha mana ilmaan irraa fagaatte isin tuni yoo duraan qalbii jiitellee deebuu kaatellee waan akkamii keessatti uumamaa yaada junna keessa jira. Ni fagaatte ammasii. Yaa amma dhaawaa micoottu mana deebite isin tun dubartiin tun dhalaan akkuma harmisi gadiitti gayyaa diyan. Yoo mana deebite yoo mana deebite. Amma kan micoottu bira dhuftee ilmaan keessa naa deebitu qaba. Laa dhuftee kutti micoon. Eenyuun beeka bara amma hin jirtu gonnu funi eenyuun beeka mire akkasiin isin jira argee barammaa fedhu. Oromoon nes gaafadhe isii wajjin akkasirra bilbiltee isiin akkam tasliima mana deebituu jettee gaafattee illeedha. Garuu immoo isiin sun akkana hin jamlee hayyamne illee ni beekta. Akkasan durallee gaafa isin irra bilbiltanii gisee isiin dubbistee isiin hin feetu dhugaadha. Dubartiin tun dhalaan takka dhalaa mana isii dhuftu hin feetu waan takkaan siima. Wanni isiin dhuftee ijoollee irra gurrattee micoota ni jibbansa sii qabdi. Saniifuu micoota na kalaas isii kana jechuun irraa fageessiteetuma isiin dura akka mana deebitu godhuudha malee akka isiin tun manatti hin deebine micoota isiin tun manatti hin deebitu yoo ni haala kana keessa jiraatte amma micoota naati mana fiddee wanni gootota micoota tun akkuma fagaattu ni jaa waan takka takka wanni ishee asitti akka mana kan keessatti madda fagaattan isin gooti. Saniifuu akka kiyyaatti waan kanaan mul'atee ati mee wanni kun maal irra ga'ee dhuftee isin. Raajuunis tanuu dubbataa maali badii filan badii jira. La badii jira jenna akka nama tokkotti maaliif yaada nama tokkooti kuni an akka kiyyaatti amma kun maaliif namarraa osoo dhaabbadhee hin dubbatin an akka mataa kiyyaatti hin dubbadhe maaliif namni takka rakkoon takka sirra geessu boode namarra geessi mira mas deebitee ayoo rakkoon takka amma duraan sirra geessus as booda sirra geessus ati rakkoo baleessa keenya rakkoo kara fe'ee sun qunnam takka si duubatti yoo sirraa dhaabbannaa rakkoon feetee sun qunnam saniifuu arrallee waan si deemu jiru waan ati keessa jirtu waan ati takka tuuxellee ta'u rakkoo ati tuuxee fi yoo ati kisha kararraa meetes nuti rakkoo ati akka ati kararraa meete san kararraa meetiin yaaddoo kan ta'eetii miti wanni kanaatu sirraan fakkaatu sun jechuun keenyaan fakkaata. Kanuma eegaa yoo inni kararraa maqinatti himuu qabda. Numaatii miti. Micoon dhuftee deemte. Kalaaf inni bira maal ta'uu naaf jira. Isin akka dargeesse amma waan takka tan erga ijoollee isin amma ilmaan isin jaalatti. Amma fatee anda itti biraa futee mire ijoollee isin jaalatti. Xayyib gaafatti mana hidhaa keessa jirtu san isin anama maaliif waan takka jirete waan yaada mataa keessa jiru waliin aarsi maal beektaa? Isin tun gaafatti hiramtu gaafa isin dhuftee ijoollee isii gortu isin tun harka keessaa qabdi bakka maal jetteen beektaa raajeedhaan kan beekteen. Ani kalaas inni isuma deemaa baasaa malee kalaas ijoollee tiyyaan fudhadheeti anaa miti hidhamte maana barbaaddaneette. Yeroo tana akka ati hidhamte harka keessaa qabdi yeetiin aare waan itti san yaada akka mataa kiyyaa itti qishoon aare
bas samboda mo tirade wanta qabetti shaakal social media ro kun faayidan qabdu sanifi lakki wanne taname sintulis gaara fursa argatte jolle siti yurumi fortinu jolle siti futus bakka biraan geesitu dhaan dubbanne asan waan jallisani garuu isiin isa akkasitti ilmaan isii bakka biraan geessitu jirtu ammas booda deemteetu mana deebiste achi booda ati wanni asirra deemaa jiru ati waan qabdu mee wanta akka asirra daawwatu kafeenyaan nuuf ibsi haala marra guyyaarraati kan jiraan wanta mee maal ibsame man an ijoollee keessaan taa'u jira niin dhuba isin jennaan eeguttiin jira wanni maan irra ga'ee hin qabu kan isin tun isiifaatu waan irra ga'ee jira nuun ta'e bareeda ture maal irra ga'ee akkamii dhufaa jirta sila isiifaan jenne bareeda ture malee anamma ijoollee qabadhee isin abbaan ijoollee keessa taa'u jira. Maashaallah dhugaadha. Maashaallah garuu namni ijoollee tana akkana garbaa wambusaa no daawwattoota jaasoo barbaada beekte. Hala salaam alaikum jin. Salaam alaikum jin. Wallahi cumishee kana faalaalte salaamanatti ni deebiti garuu ni jeeti yaada beektaa. Anamma garaan maan hin danda'u wallahi ati dhaluma wanta akka takkaan sidaamunni seemu dhalaan akka mana kan dhufu. Sin gargaaran leettee kan hin gaddaasanitti nasraan dhalaas fiddee maal jettee nasraan as bira dhalaa bira keessus nama dhalaas dhalaan deddeemu hin ajjamin nasraan dhiifteemi ganumaa nama dhalaa fiddee si bira deddeemu fittiin dhiyeessin sin jaan maaliif ijoollee haadha siitii haadha ijoollee tiitii daran itti fageessaa deemu inni kanaadha waan hin taane si dettuu maatiin. Alaa manuma kanaa seen jechuudhaan haala seenii manuma kanaa. La akkaataa qabdii beekadhu yoo isiin fagaattee lakkii jettee akka muratu taate. Ilmaan kun saadama dhalaa malee hin jirtu. Ilmaan kun dhalaa malee hin jiraatu. Dhalaa wanta kaajira. Dhalaan tan seennee jira beektaa. Taseentu jira taseentu. Dhalaan jaarsan qabne mana kana seeni. Ayiwa sanummaa akkasuma. Tabbaa manaa qabdu aseen. Tabbaa manaa qabdu adii maaliif sun ijoollee tintees gargaaruudhaaf sarrakkoon qabu yoomiyyuu taanaan nama si gargaaru maashota jaartiin tiyya sirriitti mire dhuftee ijoollee tinteeraa si tolchitee maal gootee kana gargaarsa waan biraa saniif rakkoon qabu si bira jira. Amma ijoollee raawwaa sirreessuus rifeensa irraa tolchuus bare. Barattee jirta. Ayiwa nyaata godhuus bare. Uffata miicuun irratti ulfaata malee waa hundaa'u waan dubartiin gootu ni beeka. Kanaafuu uffata keessa gadi darbitee masii kasaaraatti shakkaltu. Kana si barsiisa. Dubartoonni walitti qabamanii hin jirtu. Kanaafuu rakkoon hin jiru jechuu barbaade. Saniifuu warri dubaraa gamma daawwattoonni keenya qilleensarraa namoonni baay'een bakka hedduu si rakkatanii mucaa kana silaa bira jiraannee bakka dhalaan takka takka erguddaa nama shamarranii takka rakkatu ni beektaa. Silaa bira jiraannee wanta nafaa goonee fi bakka silaa namni dhaabbatu jiraatu an dhaabbadhee jira hawwuu jira beektaa yeroo sana. Shamarran keenya itti kaagala turanii. Wallaahi asirratti daawwattoota. Namni akka shamarran keenya hin jiru dhugatti. Wallaahi hin jiru. Silaa Oromoon teenya dhiirrilee nuuf haa baay'atu garuu shamarran dachaa dhiiraa haa deebitu jira. Wallaahi asirratti beektaa maal jennu dhufanii keessaa. Yaaboo akkaawuntii tee nutti ergii akkaawuntii tee nutti ergii yaaddoo maallaqa ergina yaaboo ijoollummaa isaa sinii jiru argina. Sanarrattiin galatoomaadha. Ani kamiin jaan wanni takka wanni isin argitan jirtu waamana jechuun wala arguu jira nama isaanis warri ittiin na dubbisu guddaadha isin viidiyoo keenya daawwatanii dhufanii na gaafataa jiran sana ammoo yaa obboleessi keenya bakka itti rakkatteetti nuus bira dhaabbate malee wanna nu bira kuteetti isaan ga'a. Warra rakkoon sibiira si quunnamtee sitti ulfaatte nu geessi dura. Nu geessee bakka nu bira kutteen daawwattoota keenya geessi Oromoo teenyatti yennachuu waan nu bira kuteen tu'ee. Saniifuu waan takka takkas kan agartanii ta'a yaaddonis maashaallah ijoollee isaatii wajjin akkana faaya jiraatu jira. Uummata kara qoonqabee jireenya isaa jiraataa jira. Maaliif namni tokko hin du'u lubbuudhaan uummata kara qoonqabu. Inshaallah rabbii yuutuubii isaatis viidiyoo isaatis maxxanfataa dalagataa jira. Rabbiin hasiyaa gargaaru taatana olillee rabbi sirris qillee rabbi isaa kanu. Sanii miti haadha manaa keessatti ijoollee keessa rabbi isaa deebisu. Nuti maaliif yoomiyyuu taanaan rakkoon irra dhufte sirra dhuftiin jira. Maaliif rakkoon dhugaa rabbii san gaafa namni dhabu hedduu takka dabra dhaabbatee gaafa namni keessaa bahu takka ni yaadatu tamta garuu deebitee gaafanni kun waan ajaa'ibaati immoo osoo waan ajaa'ibaati lamma an qabamee achi baanaan wanni martee osoo gaafa san hin dandeenye achi keessa deebitee si dhuftela. Ilmu namaa kanaafu silaan gaafa san hidhaa keessa si dhiise. Anis isa gargaaruu didee kanaaf bakka san bu'ee jedhanii. Bakka san bu'ee
daawwattoonni jaaka juuniin beekaa yeroo alhamdulillah itti gaafa san na duuba achirraafne har'a garuu anis alhamdulillah gaafa hidhamtu sorrafe rakkinni kana jechuudha. Maaliif yoomiyyuu taanaan ilma Oromoo tokko intala Oromoo tokko namas keessa miidhamu tokko wallahi an gama kiyyaan argee biran kutu atillee yoo agarte gaa duraan waliin beena hagamma xiqqishoo ilma sira ganne kana gaa xiqqishoo mana meelaa deebitee duraan hojillee bakka tokko hojjenna jechuudha. Garuu inshallah yoo rabbi si mijaa'ee wanni ta'e hojillee bakka dalagaa teessanillee bakka mudiirammaa hojjetu san mudiiraan rakkoon qabuun jee mee maal jira akkana rakkoo keessa jiraan deebi'aa naan jeen beete saniif maallaqallee uummatarraa olii guurreessi kennaan sanarrattiin lakki maallaqa ni qabaan jee maallaqa waan takka rakkanne saniif rakkoon qabu waan takka rakkanne jeen uumaa miti dalagaa immoo suuta bu'aan ni jettee biraa jenneen. Dalagaa namni seenes maaliif jedhe? Rakkoon qabu san namni seenes anuma gurbaan biraatiif nama naannaqe anuma geesseen mucaa Oromoo nu fitan. Dhiisi kaasa Oromoon seente. Oromummaan sun dalagatu malee irraan baasee. Laa nama hojii biraa qaba. Mucaan hojii biraa qaba. Saniifuu itti mee tokko duraatu haga namni biraa bakka bu'ee dalagaa sana irraa qaburra yoonii fi rabbiin haadha mana isaa deebisee maal jee fursaa argate dalagaa miti silaa dalagaan ta'e ni tamre eetee waa xiqqoo dalagaa ni tamre saniifuu dalagaa jiran akkana atilleen garuu haga sawni taatutti dabalame jarri kunis kaashirkaanii baddii mire yoonii fi amma nu lamaan qofti jenne bakki lafti guddoo waan taateef nama biraa faafitanii nu gubbaan naqan saniifuu akkas goone namoonni beeynu galee saniifuu rakkoon qabu. Inshallah yoonii fi gaafati immoo wanni taateeti dalagaan ta'e banaadha ana jedhu anta qayaadin dalagaan ta'e bita humaa miti inshallah namni tokko wanni wal bakka fedha akka wal duuba hafuuf faayidumaa fi ani wanni achi taafee arraan tanaati jeef ta'e lakki dalagaan sun abbaan fedha qofati abbaa fedhe taanaan aboo obboleessa kiyya akkana gaafa sana itti meeti akkana hunda keessa ibseefi dalagaa tana gaafa balootura bee ni beekta saniif gaafa akkana gaafa inni ta'e ni baataan jeen ayyatamaam jeen ni hojii biraa qaba. Saniif akkasii qabnee sa'a duraa hanga sa'a shammoo kana dalagne jechuudha. Humaa miti meeshaan wanti itti dabaltoo jiraati daawwattoota keenya wanta akka asirratti namootaan Oromootiif daawwattoota keenyaaf waan dhaamtu namoota tokko asirra galatan jechuudha daawwattoota keenyas gaafa daawwattoota hordoftoota keenya Oromoo keenya baay'ee takka isin jaalannaa akkuma nuti isin jaalannutti akka isinis nu jaalatanitti wal jaaladha hundi keessanuu wal jaaladha isin jenna wal kabaja du'aa illee waliif godha. Daawwattoota hordoftoota keenya baay'ee takka galatoomaa isin jenna kanaafuu galanni afaanitti baay'ee itti salphataa beektaa. Eegaa silaa bira jiraadhee mataa isaanii kana qabee dhungadhee takka bareedaadha. Kanaafuu wal bira waan hin jirreef namuu mana isaa taa'eetuma kan daawwataa jirtu hunda keessanuu isin jaalannaa isin kabajnaa wal bira jirra waa hundaanuu miidiyaan ka yaaddoo qofaa miti yaaddoo miidiyaan guutee jira nuuf haa baay'atu miidiyaan. Dur Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf gara miidiyaatiin gabroomne miidiyaan ol baasee nu saba keenya kanaaf dubbatu hin jiru. Achumaan kala samman tana YouTube nuti xiqqoon kun YouTube bananne YouTube kanaatiitu miidiyaa deebi'a. Miidiyaa jechuun rakkoo saba tokko sabni kee tokko rakkoo tokko keessa jiraate rakkoo san ol baaftee gara miidiyaa addunyaatti yoo dabarsite ati miidiyuma jama keetis miidiyaa kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya isinitti baay'isee jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ma salama.